دور حمزة شجابر كانت حمزة شجابر أمر بن الرافعيس الحمد لله حمزة نبارمان أمر في ببالان خريج خناب نما خملا ما في دبا هريرتي حمزة حبشان رايا اتسا بياتو اساتي خنيجت ايفيدنسي دي قبدا مو كلمه في رايا رغاني قبدا كان لكي رايا اتسا بيات جن رايا ميديا رايا اتسا ميديا تو ثانك يو وان كان اكا بيتي تخنيته وان كان امتان جيك اجت ايفيدنسي دي قبدا رغاغيها عن 3% ملء هاي اسباس رغاغيها ورحي دي دالي صلاة جو علماء معاصرة في ورا برار راي اللي نجري يو أكسي خلق كاو متات أما وني قدان يو وان هاري دقين جرا خين هم بارغينا وان هاري يو دقين نما خانا نوهي دا نو كبا أصو نمني تقولا فاقيا النبي دا جيني أجيستاني بي رافي سيرا الدنيا غم خيستي نمني تقو أرى نمني وان تكيو جلسي كبا نو أجيسا نو تماي ساني بر أستاذ نما فوداني تو وري نو أجيسا جو خون gurme dagala faqalif dagala fana khay amma shayni khanya shaykhan tuten jechuda wana kana gafa arkate isa irraq abetin jiran isa kam jaw isa rabbin subhanahu wa ta'ala sura qabaju bonamni kuma be dibbi saddit rabbin kaysan sura qaba video narka qaba astaghfirullah rabbin sura qaba isa narka qaba khana amma sura kam qaba ga rabbin ka kanonin ke monikonin ke hamza akkana godhu qaba majlisni kana godhu qaba tasayo olbaaf ne majlisni kam godhadiro مال الرجاس باس ميديا کو پتے parlama la le khari mi tu lal afanini mi ka misa kayma tan lalten gartoti bar lale arkumiti olola ragani qabda oso namni isan tahin sigale oso namni isan tahin evidence ragani qabda ogata ko bismina tin kala kana kanne Teachon nama kumala maki dibba shan irratti maqaa wal balleessu gaarii jara fedhi. Amantii Islaamaa maqaa balleessu jira Hamza Ibrahim maqaa amantiin jenne ta amantiitti deebina gurmeessa amantiitti deebina habibi amantumaa hundenneen mootummaatu Hamza Ibrahim ergee ummataan jeequ jira waan jiru evidensii ni qabda ragaa. Evidensiin guutuudha. Hayi kareegede. Hayyee evidensii qabatamaa natti as kan gaha haasawan fadhu beekaa ragaan fadha. Hasawa babbareeda hasawuu dandeenya ragaa qulqulluu amantii dhiise amantii wal gaafanna. Go gurmeessa go. Hamza kubesan inni wanni inni gube mudawwara gubuun rakkoon qabu bar sakunu cuudha bar No ustaz aku no Hamzan ni fejira bari gurmeessa namzumatu nan jeemi Hamzan fejira no Hamza Ibrahim yoonu dhageesse yaada tokkon kanneen amma dhiyeenya kana miidiyuma tokkotti ol baatee yaa deebii fi wanni takkan kanneen galatoon. Yala wanni waan kana jeef jara keenya akkuma feenee yoo ta'u sigale waan takka tadirqii namarri namni dhiibuu takka fudhachuun qabnu siga abba ana gurmeessa irraas yoo kaayan hin fadhu abbuma fedhe irraa yoo kaayan hin jaaladhu waan akkasii
mootummaa ergatee malee Afi hijiba inni ulamaa irra kaa'u fi hijiba inni rasuula rabbiitii fi amantii islaamaa irra kaa'u mootummaan maaliif isa silaa dachii irratti hidhamuu qabaati. ulamaa tamaa sa'u jirtaati. Ulamaa hijiba nama barsiisu jira siigalee heediin salaatu ni danda'amti. Nabi Muusaan Nabi Isaan du'e hin jiru tana hijiba barsiisaa jiranii jee ulamaa tana amma ati Hamzarraa dura dhageesse an aalima guddaa Nabi Isaan du'e jee usii fidu. Fidie. Aalima addunyaan guutuun beektu kan Nabi Isaan du'e jiru. Fidi. Maal goota gideessan? Fidi gaa si dhageenyare. Kanatti deebina waan sarragaani qabdamoo bilaash afaanumaan akkana jette. Aboo tana raayyaa ittisa miidiyaa Hamzaa Ibrahim raayyaa ittisa miidiyaa keessa jira silaa qaata. Raayyaa ittisa miidiyaa ta'uu ragaan kee maali? Ragaan kiyya ragaan kiyya namni takkaffaa namni harfii hin beekne hoggaa amantii islaamaa. Yaa boota quraanaatii fi irratti deebita gurmee kiyya. Raayyaa ittisa miidiyaa ka jettu kana ragaan kee maali? Ragaan kiyya nama raayyaa ittisa miidiyaa kana laalteen gartooti Hamza. Baran ammaatis yoo raayyaa ittisa miidiyaati jee laalteen gartoo siin jee ni fudhatta. Ani haa hojiin tiyya yoo san fakkaatte hojii abbaa fakkaataa bara. Haa silaa qaatali. Bara amma yoo akkas jeen siin jee yoo nama akkas jee atiin ni fakkaattiin jee. Akkuma na fakkaatte tokko yoon kee jee. Laal qabamu amma rageessisu maa silaa qaataa hidhame. Hidhamuu dhabuun isaatu akka waan kana seetaaf arasii. Bar laal amma bakka hareenni deemaa jiru laal. Hareenni deemaa jiru qofa laalteewu kun akka inni isaan keessa jiru haan 100% ragaa biraa ta'e. Okay, gurmeessaa kiyya taraayyaa ittisa miidiyaa jettu tana nurraa beera kooti. Okay? Amma maqaballeessiif jenne jaa. Amma wantoota inni jeetan irratti waan isa deeggartuu jiraate. Fakkeenyaaf amma ati. Laalaan heeyidiin salaatan jechuus dhagahi. Heeyidiin salaatan jechuus isan deeggaroota akka jee. Walii gallee? Ayyee. Nabi Ciisaan du'e jiruus isan deeggaroota akka jee. Ammoo Nabi Ciisaan deebi'uun jiru irratti naaf inni karaa tokko jira. Nabi Ciisaan du'e jaamuun isaa wanni jaamu kana hin beeku. Nabi Ciisaan gad deebi'u. Ulamaan kijiba nama barsiisu. Ulamaa mee gurmeessaa waan si gaafadha. Sheekaaroo beeka ol bee Hamzaan hidhamuu qaba juusan rabbiin footoo qaba jee akkam irraa laaltaati. Hamzaa irra balleesse. Hamzaa irra balleesse. Sheekaaroo bee irra balleesse. Sheekaaroo beetii irra balleesse. Duuba sheekaaroo beeka rabbiin gartee suuraa qaba jee asirraa haasa'u. Mooraalii Hamzaa ana video harkaa qaba dhagaye. Ana harkaa qaba. Mooraalii ana harkaa qaba. Mooraalii majlisa daballeeti Hamzaan hidhamuu qaba. Majlisni manaayya guddoo isaati. Eenyu ta'eeti inni? Ansani dhageenye tannee abbiin footoo qabu jechuusanii wanni akkas jee jiraate jirri lachuutu si galee. Yoo majlisni kashee haroo beefaa ta'e. Yoo majlisni kadarasaa bocolaa ta'e mee rabbiin nama isaan godhe inje achi deemanii haa hidhani Khaliqaan nama isaan godhe. Ustaaza isaanumaa huina finqalaayyummaadhaan. Subscribe to Amma the Beat. Assalamu alaikum. Salaam. Akkam jirtan nagaa fayyada. Gurmeessaa fi gaafii qaba. Gaafadhu. Gurmeessaa akkam jirtan nagaa fayyaa. Gaafadhu tura. Akkam jirtan nagaa hoo? Raayyaa ittisa miidiyaa waggaa jettu saniin dhaga'u ture. Raayyaa ittisa miidiyaa kun kan siyaasaati moo kan roga amantiiti? Hunduma. Kan siyaasaati moo kan roga amantii irraa? Hunduma. Amma fakkeenyaaf raayyaan ittisa miidiyaa walitti dalagu takkaffaa hogga mootummaan siyaasaa takka gaggeeffachuu deemu waan mootummaa deeggaruu irratti ammallee olola facaasuu irratti eegale kana wanti dalagu ilaalcha siyaasaa mootummaa kana waan faalleessu. Piraayim ministeera keenya biyya Ahmad ilma Oromoo isa miidiyaa mana federaalaa keessa dubbachuu ture maali mana marii keessa. Raayyaan ittisa miidiyaa akka jiru ni amana. Ammoo raayyaan ittisa miidiyaa hojiinsaa maaliin jee hojiinsaa? Hojiinsaa warra miidiyaa kana shororkeessuudha karaa adda addaatiin.
Hoggaa jettan. Haruma adda addaatiin si galee ajandaa darbanii waa'ee gandummaa kaasuudhaan waa'ee amantaa kaasuudhaan wanta seensaatiif taate si galee akka uummanni hojuu fakkeenyaaf ammaan tana waan kana irratti wanni inni irratti hojjetu akkaan hin qaceelloo keessa dhageetti jechuudha. Yeroo fakkeenyaaf waan akkasitti himaa dhageeffadhu. Amma Hamzaa Ibrahim wanni amma miidiyaa irra dhufee fi amma akka yaada xiyyaatu kun si galee kun amma yaaduma xiyyaan haasa'u jira yaada nama takkaatti miti. Fakkeenyaaf amma dhiyoo tana Jawaar Maammakara miidiyaa gamanaas dhufuun isaa tiktaak dhufee xiqqishoo ajandaa ta'uun isaa waan kana seetap godhanii warri tiktaakii. Amma yaada xiyyaan haasa'u jiraan siin jeebar. Okay, haya ittiin adeemita gaafii hafi xaddu takka gaafii itti biraan naafi. Namni kun akkuma ta'etti sanuu haa ta'u. Raayyaan ittisa miidiyaa dhimma siyaasaa biyyaatiin wal qabatee warra amma aangoo irra jiru kana ittisuudha. Akkasuma amin. Sadis ta'uu olola adda addaa facaasuu shororkaa uumuu gandummaadhaan nama waliin naquu si galee amantaadhaan nama waliin siyaasaaf toluu mire. Wanni akkana waan uummata mootummaa gargaaru si galee. Wanni gargaaraniif maali? Akka isin aangoo irra turtuuf. Akkanuma mire kana walii gallaar. Gaafii akka namaatti si qabamma akka namaatti waan akka namaatti fakkeenyaaf namni tokko ati gurmeessaan hubannaan qabaa jettee beekumsaan qabaa jettee yoonii fi ani gartee itti gaafatama kanaati ani rabbi biraa hin ergaa fudhadhee dhufee ani ergamaa rabbiitii yoo jette ajjeefamuu qabdaa biyya bilisa taate keessatti ajjeefamuu qabda wanni jedhamu ni jira. Ani hin jenne waa'ee ani hin jiinillee. Dubbatiin okee awwaamaan an jee qofa raasa. Simbaan akka yaada keetiitti hin baan. Warri akkas jira yoo amma akkas jechuun ni ta'a yookaan hidhamuu qabaa yookaan. No san hin ta'u ani wanni hin jechaa jiru laal Hamzaan Ibrahim dhageessiifin hima. Hamzaan Ibrahim amantii Islaamaatti olii miti. Hamzaan Ibrahim rasuula rabbiitti olii miti. Si galee wanni nuti barsiisni amantii Islaamaa rasuula rabbii irraa nu dhufe jennee amanna. Ergamaa rabbii ni jaalanna sallallahu alaihi wasallam. Si galee wanti ammoo namni hadiisa ergamaa rabbii inkaaruun diduun jidduu teenyatti yoo ta'e si galee ragaa qabnu waliif finneeti. Waan sanii wal amansiifnee yoo wal dadhabne ammoo nama akka itti jirutti amana. Ammoo nama amantii teenya bira hin qabne bira amantii teenya hin qabne bira dhaqanii ummata ergamaa rabbii arrabsu bira dhaqanii si galee hadiisni amma 200 booda katabame kun khuraafaata kana guddaafa darbii kana maarree jechuun si galee kun takkaffaa amantii islaamaa xiqqeessuudha amantii guddoo addunyaa tana amantii nuti inna diina indallaahi islaam jennee amanna rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti nutti hime warri mana kanarra jirtan hundi keessanuu islaama jeetiin amana. Jidduu teenya yoo muraachaa goone jidduu teenya falmiyoo goone ragaa qabnurra dhaabbanneeti wal amansiisuu yaadna ammoo nama fakkii nama duraanuu ergamaa rabbii arrabsu nama rabbii arrabsu ummata san bira dhayinee ummata sanii daboo ta'uun tun ammoo duula honga hin qabne amantii islaamaa irra duuluudha si galee awwaan kana dhibbatti osoo waanuma fedhellee ta'e ani tanan deeggaru akka nama islaamaatitti si galee. So amma kanarratti Hamzaan Ibrahim amantii Islaamaatti olii miti ulamaa'ii teenyaa olii miti inni an ulul albaabii fi jinnii fi naa jiru ulul albaab dura deemee harfii barata si galee namni quraana tartiibaan qara'eeti waan quraana bira dabarte hadiisa dabra si galee namni kalaama rabbii tartiibaan aayata lama walitti dhaabee qara'uu hin dandeenye deddeebi'a sirraa ammoo zaatti ulamaa'ii fi amantii Islaamaa xiqqeessuun qabu yoo kanarratti isa deeggartan haala wasaalan itti fufaa walumaan hundi keessanuu antanumaan jaa galatooma. Fakki ani deegara miti wanni gaafas gaafadheef akka namaatti maaltu jira jechuudha. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam yaas. Okay, dabbaalee fi warra ammaan tana fakkeenyaaf Hamzaan jedhamu jiru kanarraa hin gaafii qaba. Maaliif jennaan amantiin Islaamaa gizee tuqamtu dhugaadhaan hundinuu obsan qabnu jechuudha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gizee tuqamus obsan qabnu. Rabbiin keenya illee gizee tuqamu obsan qabnu nuti. Fakkeenyaaf akka amantii Islaamaatti gaafiin isin gaafadhu
yooni fi amantiin islaamaa akkam jettee tuqomtee fakkeenyaaf namni tarkaanfii irra fudhatamuu qaba yookaan kaan ammoo hidhamuu qaba. San keessaa waan sadii nuu dhiyeessuu ni dandeessanii fakkeenyaaf Hamzaa waan itti hidhamu ragaa fakkeenyaaf waan inni badii balleesse badii inni isa hiitu. Eenyu gaafate si deebisnaa Yaasin gadhaabii gaafii abbaa tokko irratti. Gurmeessaa taatus ati taatus garuu ammoo ulamaa qabsee maarree wanta godhe tokko mara dhaabbadhu fakkeenyaaf nama akka dhuunfaatti viidiyoo akka inni hidhamu waraabeetiin jira asitti illee nama akka inni hidhamu itti amanu yoo na gaafatte haltu na gaafadhu takka gurmeessaa gaafadhu akkasitti tola waan ta'eef. Atis naa deebisu gurmeessaan isaa naa deebisu. Okay maal jettee gaafii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gisee tuqamee nuti obsan qabnu sinjee fidaa akkasuma akkasuma. Akkasumatti illee quraanni keenya yommuu tuqamu fidaa dura baana. Rabbii keenya illee gisee arrafamu fidaa dura baana. Hamzaan Ibrahim yookaan kaan ammoo Hamzaa Bashiin waan sadii kan isa hiitu yoo ragaa qabaatan lafa kaa'ame. Okay gurmeessaan yoo gurmeessaa ni deebisaa moo ni deebiftaaf yaadni xiyyaa fi wal fakkaata na fakkaata. Itti deemu. Okay, Yaasin an akka dhuunfaatti akka yaada xiyyaatti Hamzaan akka inni hidhamu nama fedha qabu keessaayi. Hidhamuun Hamzaadha waanuma inni haasee hojii wal qabatee hidhamuu qabaa jee nama naa osoo Hamzaan kee amma hidhamee namatti gammadu waan hidhamuu gaafaas hin jiru hidhamuu waan biraati. Habibi si kan nufin deema jalqaba irraa gadumatti yoo dhageeffattu qofa na hubatta akkasii walii galla yoo si ta'e fudhatta isun ammoo mirga keetii an sittiin hima Hamzaan Habashiin hidhamuu qabaas yoo inni hidhame hin gammadaas maaliif hidhamuu qabaa yoo rabbiin immoo islaamummaan immoo nabiin yoo maal jee qabxiilee nama hiisuu danda'u maali qabxiin nama hiisuu danda'u Hamzaan haasee qofti gaadha fakkeenyaaf amma dubartiin laguu qabdu salaatuu ni dandeessi sheekotiituun salaatiin haajeenii jaamse isaantu sobe kaja'u maqaballeessi sheekotaatiif amantaatiif kanaaf hidhamuu ni danda'a. Kapten dakitin kun Hamzaan ni sisa bajawe tok ulamaan islaamaa kabarsiisanii fi nuti kabaranne dubartiin laguun itti jirtu salaatuu soomanuu hin dandeessu dhanga hidhatutti faallaa amantaatii fi faallaa ulamaa isanii dhaabbatee garuu isaan ni sobanii okay dubartiin salaatuu fi soomanuu ni dandeessi kayyoo afaan Hamzaa keessaa bee jiran public miidiyaa gubbatti kun wanjala Hamzaa hiisisuu danda'a tok lammaffaa Nada kau cerita Yasin. Tidak tuh. Kata. Bra. Avansa ke Hamzaa ni. Aku juru garun nama amantaa san keessa jiru if godheet beeka amantaa if hin jeet yaada moofaa fi dadhabaa faallaa amantaa sanii keessa hin jirre akka waan amantaa bakka buutti amantaa san niin hordofe jechaa beeka amantaa saniiti jechaa waan akkasii haasee kudhe afaan faajii hawaasa keessatti uumuu jaama mataan isaati wanjala. Amma Hamzaa Habashiirraa aaraas hin qabu muufillee irraa hin qabu namni muufirraa qabu warra majlisaa hoggannaganii akka ta'an warra dhimma islaamaatii fi dhimma islaamummaa irraa dubbannaa hanqinaa fi rakkoo fi badii fi wantoota amantaa wajjin wal qabatan furra jennee bakka san jiran hangammaatti qomiin irraa qaban akka dhuunfaatti hawaasni islaamaa bal'aallee qomiin irraa qaba jee yaadu. Waliigalee ati immoo sababa adda addaa dhugaa fakkaatus ta'e Hamzaa wajjin walitti dhiyeenya waan qabdaniif isa kana mormuu dandeesse. Akka islaamaatti akka nama amantaa fadooddii qabutti Hamzaan yakka dogoggora wallaalummaa udaaliin laaqame hadikee fi biyyeen irratti aliila laaqe isaaf gorfamuus qaba hidhamuus qaba hidhamuun gaafa gannu nama jeessa takka dubartii gudeete takka ammoo waan nama akee ableedhaan mormarraa hamura gachaa jiru nuti ilaalchaa fi hubannaan amantaa islaamaatiif inni qabu xiqqaadha haa baratu inuma tuffii qaba haa qajeelfatu kanaaf ammoo hidhamuu qaba qoy kanaaf ammoo hidhamuu qaba yoo hidhame ni barsiifama ni gorfama hidhaan waa hedduu nama barsiisti ni tasgabbaa kara deebi'a baxxaqi kuduraalee ni dhiisa baay'ee Hamzaan amma baxxaqi jechaa jira qabaa gana dhiisaa okay kanaaf hidhaan tartiibatti gooti hidhamee haa tartiiba seenu wanni an barbaadu waan reefu Hamzaan kaasee wajjin namni yaada akkasii wal qabsiifte goo jiraatanii Sheekhaa Gobbaa Sheekhaa Roobee minaamin inoo namoonni bakka biraa jiran ka amantaa islaamaa xiqqeessaa turan kan rabbii fi rasuula xiqqeessaa turan jiranii majlisni maaliif warra sanii ani waan isaan hangis mara nan rakkisu Hamzaanis Dabbaanis Yaasinis eenyus waan amantaa wajjin dogoggora wanjala gala sigal tuqaaftee dubbatta taanaan itti gaafatamu qabdaa jee nama naan
Ammoo gaafa sanuu jara sananii nee isaan kana mi'a hidhanii warri yoo jiraate ani san majlisaa beekaa ammoo san seeraaf dhibnaa walumaan nagarra gama dhumaatti gaafa ture gaafa itti deebisee gahee yaadaa waan hafe gurma isaan itti yaada bulu gurma itti dabaleef. Okay, gurma isaan jiru na fakkaata. Okay, dabbaan keenya akkasii turree jiraan deemnaa naggeetti jiraata. Sadiinan watinaa qaabte kana. Kanaaf haasawaa isaa keessatti deebinee yoo dhageeffanne hedduun shanii fi ja'a baasuu dandeenya. Haasawaa Hamzaa keessaa waan isa jedhuu danda'a. Mashallah, okay. Dabbal galatoome tokkoffaa akka ati itti barattetti akkasi namni hundi akkasi barata jechuu miti. Irra deebiif Amantaa Islaamaa koo tokko barannee bara amantaan Islaamaa karaa shanii fi ja'an qabdu siyaasa miti. ati akkasi barattee namni biraa akka biraatti barachuu mala. Ati qoy gara mul'ata gaafis gaafadha. Dhalaan laguu qabdu akkasiin salaatu dandeessu barattee jirtaati Islaamaa keessatti. Tanan dhageenye. Barattee moo baranne? Yoo ragaa wajji fida. Barattee moo baranne gara mul'ataati? Ragaa wajji fida. No ati barattee moo baranne akka dhuunfaatti? Quraana irraa fida. An quraana fedis taasaan jiru ati gara mul'ata taatee Islaama yoo taatee jiraattee dhalaan laguu qabdu salaatu dandeessi kajau barattee. Quraana irraa fidaan jean. Ay quraana asaan jiru barattee moo baranne ati? Waliin baranna quraana irraa fida amma dubbiti yaafeteen gadi. Kun amma asa kana uummanni bitu reexa kana namni bitu jiru akkuma deeffadhu. Okay araarso. Lo gaara mul'ata laala akkamini beektaa? Ragaa quraana irra barbaadu osoo hin ta'in gaara mul'ata. Salaata rabbii shanan salaatu dura. Ayo rabbii shanan irratti fadhaa rabbii sinaa gargaaru. Gurmee gaafiin qabu. Salaata salaachuu baattee jannatan seenta. Gurbaan kun gizee dubbate Hamzaan gizee dubbate akka gaafii yookaan deebisaa godhee dubbate waan kana namni sheekota dhabne gabbahee waan kana deebisaa kannee akkasirri deebisu moo. Sheekotiin kun as nu bira jirti gurmee isaan sheeka guddaa Hamzaan sheeka guddaa gaafa naan waan jedhan. Dhaabbadhu. Moo ule moo islaamummaa keessa waan dhokachuu mee irraa obsida godhe saahibi. Moo islaamummaa keessa waan dhokatu jira kaasilaa yoo namni tuqee. Ibsuun qabne dho'isanii dafanii ulee gurratanii nama hidhan maal jechuu sheeyin hin jiru sheeka guddaan hin jiru gabbee waan inni godhe kana maaliif hin sirreessine arrabni inni personally arrabse hin jiru bara wanni kun akkana nabii isaan du'ee je hin duune akkana jaaninu gabbaanii himu wanni uleedhaan horiitaniif maal. Ali araarso gaafii bareedu gaafattee dhageeffadhu siin hima. Wallahi dhugaadhee araarso. Nama dhuunfaa sheekanii. Maali boksiin namni tokko hin jiru sheekotii gurguddoo qabnaa gabbaasaa nuyi waan inni jeeqan. Waan kana gabbaasaa nuyi sheekotii nu baasu. Deebiitu hin jirre bara namni yoo deebiin hin jirre boksiidha bakka. Deebiitu hin jirre namni du'arra murtii du'arra geenyaan deebiin hin jirre. Gaafii gaafirraan nan gaafatina. Gaafii gaafirraan. Yoo kana sheekotiin si adeemsistu sheekotiin inni isaa garuu wanta kasi gaafadhu anaaf gaafadhu. Ya, araarso yoo xiqqaate ati nama waggaa 20 ol akka taate siin beeka. Akka ajaa'ibatti 27 ogeetiin jira. Ya 27 waan asi gaafachuu barbaade araarso kiyya islaamummaa keessatti dubartiin laguu qabdu salaatuu ni dandeessi waan jiru takka dhageessee beektaati yeroo ta'e keessatti. Anas irraa deebisa. Dhiisi araarso ana deebisa. Yes, I don't know. Stop. No. Isaan gaafachaa jiran ni adeemsu dhisi. Araarsoon gaafachaa jira bilis hin jedhu nuti nama gurguddaa. Araarso adeebisu gaaffii abbummaan gaafatame adeebisu. Araarsoon adeebisi. Ayyee laalla dabbal kiyya gaaffii bareedduu na gaafatte. Amma yoo ni fi Hamzaan laguudhaan salaatanii jee sheekni keenya guddaan nuti qabnu tokko gabbeetuma hadiis akkana rabbiin akkana jee laguun salaatuun haraami Hamzaan kijibe jechuma malee maaltu boksii lakki kitaaba Bukhaarii Muslim manaa qabda saboo gurmee loliin kaasa iskaani dandeessi awwaanii nan jechuun gurgurata baafadhu haa dabbal si galee nan jedhu ulamaa'ii qabna anaa fi gurmee dhiisaati jee warra xiqqaa kana dhiisaa ulamaa'ii gurguddoo afaan Oromoo dubbattu qabna. Gabbaaniituma awwa nabii isaan akkan aboo abaluu akkan aboo wanni akkan jedhamu nuu himu malee. Hamzaan mutirraa kan jira okkee nuuf himu wayyee ustaazi tuba. Jira takka araarsoo kiyya galatooma reefuun tana laali gaafii zaahiraa ni dhagaamtee sagaleenti gaafii zaahiraa gaafadheetiin raayyaa ittisa miidiyaa ta'uu ragaanii qabdanii jedhin jiru kun takka kun olola bira kutaa raayyaa ittisa miidiyaa onni jedhamu. Nama jibbaniif waan biraa namarraan kaayan. Talamadaati wanni tun arra yoo dhageessan malee Oromoo.
Nabi Allah Isa du'e namni jiru Hamzaa dura meeqaantamtu jira. Tokko lamaa miti jara keenya. Yoo achirraa hin siyaasee gala. Ibnu Abbaas hoggaanii fi fassaru dhageeffadha radiyallahu anhuma. القول فسر كلمة متوفيك جتشج أسن في سورة آل عمران بمعنى مميتك جئته سيأجير ناجتشو حمزان استانو مجي والنبرات النجينجر سيغالي كتاب بخاري دا صحيح بخاري كتاب التفسير أتشي خيسا ديت إلالو دنديس واني نما سنجيو خانا ابن حجر الأسقلاني قبا ديت إلالو دنديس سيغالي الإمام مالك ابن أنس يوم بين دقي فدا جتشي غرتي واه عيسى دؤورتي إني نماتو دؤيو جاو دؤي جا دري به دؤي جا سيغلي مصدر خطابة خنا إيسار كتو بليسو لالتي أركتشو دنديس خطابة ظاهرة لفا ابن حزم يرى أن الوفاة في القرآن تعني الموت الحقيقي وأن عيسى مات ميتة عادية ثم رفع جا دو اتشسري فودامي اول دو ايجا اين يخون ابن حزم جتشون ابن حزم الاندلوسي نمنين بين جرو يو همزارتي ونخون سني فاريتي يو اما دورهن داگهن داگيا امتو اكن ما فرام في جنا نما هدو يسدرجي سيغالي إمام الواسي إمام الواسي إننيس أكما جرخون جيجي دويجي سو وني أريني إني في دمالي ري أريو داگي سن أرى داگي جيجي چورا كونكا ببر نوتو أرى داگي جيجي چورا كسوميتي وان كان أرى داگي نوتي هاريته هيو إتن نمر ركز تنا حمزة إبراهيم بيكم سواء كانت اللين كبو تناسي برسيسة تنا من ميدا بيسا والله لا إني برو كنا ورقو سنيس والله لا دا إنه مسير رئيسو لا لغي واي نبي الله عيسى التنبانا تهيدي لافتو الله لي بلا خطي سيغالي warri haydiidhaanni salaatti jiru ulamaa mu'aasiraa fi warra biraarraa illee ni jira yoo akkasi khalaq kaa'amu taate amma wanni guddaan yoo waan haaree dhageenye jara keenya hin baaragina waan haaree yoo dhageenye nama kana nuu hidhaa nuu qaba osoo namni tokko lafaa kee annabiidha jeeni ajjeeftanii be heeraa fi seera addunyaa kam keessatti namni tokko arra namni waan takka yoo jallise qabaa nu ajjeesaa nutumaa jechuudha sanii bar ustaaza nama fuudhaniitu warri nu ajjeesaa jiru kun gurme dagala faqaali dagala fanaakai amma shayni keenya sheekhan tuuteen jechuudha waan akkanaa gaafa arkate isa irra qabeetiin jiraan isa akkam jiru isa rabbiin subhaanahu wa ta'ala suuraa qabaju boo namni kumaa fi 800 rabbiin keessan suuraa qaba fiidiyoon harkaa qaba rabbiin suuraa qaba isaa jiru harkaa qabaan Kana amma suuraa akkam qaba gaa rabbiin kaanooniin kee moo niikooniin kee naayima rabbiin suuraa qabaa ugaa jiru sheekaa roobi maal fakkaata ibnu Hasan rabbiin keenya fakkii qabaa jeesii galee warra kanaatu ka'ee Hamza irratti duuluu fedha waan Hamzaa ol ja'anii badii Hamzaa ol balleessanii sii galee so moraalitamiini sheekhan tuuteen lafaa ka'ee Hamzaa akkana godhuu qaba majlisni akkana godhuu qaba tasaa yoo ol baafne majlisni kam godha dhiiroo akkam godha mee tana dubbadhaa haaya kanaa miti dheengadda lafaa ka'anii rabbi sadi godhan ibnu Hasanii fi ustaad Farahaanii fi namni tokko mana abdii geetaachoo irratti zaahiraan dhageeffachaa turtanii rabbiin keenya manaa manni argama footoon girdoo duuba rabbii dhugaatii jira ati rabbii dhugaa nagartu footoonis rabbiin sadii miti kirislaam ta'e moo kirislaam hin taane gisee kana ummata kirislaam akkanaa kanaatu kee namarratti duuluu barbaada si galee ummata rabbii abbaa sadi godhu ummata yoo fedhe rabbii kana rabbi gabbarutti hin jiranii bana jaratti ustaaza gabbarutti jira ani laal zaahiran isinii majara keenya Hamza amma waa hanja barri tani raasa santu barri kan marraa soo jira ajandaan rabbaa deebar kana Idris kan marraa soo jira khanu malaki ajandaan amma
Kanum. Bar yoo badiin badii taate irraa achi dhayne dhageega. Yoo badiin badii taate ummata amantii islaamaa keessa taa'ee rabbi sadi godheetu Hamzarra badii balleesse mu. Rabbii kana gartee footoo itti godheetu Hamzarra badii balleesse mu. Hamzaatu badii irra balleesse. Ture dibeetii ture waa'ee gartee du'a nabii Isaatii fi isaanin duunee irratti Ibnu Hasanii maarree dhufanii Hamzaan bar online kana gubbaa jira wayii du'e hin duune bar akkasimi namni Hamzaa wajji mana dabbaalitti dhufee naatu Hamzaa afaan qabachiisa jee tartiibaan jidduu teenyee laallaa fi siigalee warra akka isaanii fidatanii akka gartee waliif irra qaban osoo hin ta'in eeda har tokko osoo hin ilaalin illikki ilaaluu tureefan har tokko osoo hin ilaalin isaafis deeqaa qabee kaaniifis deeqaa qabee as ta'a wajji hoottaa mormaa hijiba taa'uu isatti murteessaa uummatallee fudhachiisa ni hijiba haa jedhu uummanni gabbee malee yoo amma gartee nuu hidhaa maal godhaa jettan akka waan deebisaan dhabamtee waan gartee qaanyii isin jalaa gabbaasee bakka waadoo isu jiranii fakkaatti. Waadoo isu jiranii fakkaatti. Ifumaafuu maqaa biraa ifi baasuudha jara keenya. So shattaamonni nama arrabsu jechuu ka gartee gaafuma dhalatanirraa arraba barachaa guddatan sii galee. Ammas jala wanni ati gartu hattuu jinnii kun waa takkan fiddoon bareessa kiyya kophee teenyaa fi gudaan keenyaa hunjeessitu sii galee tanaaf yoon fi ragaan haasa'uu barbaaddan Hamzaanas jira dirreen inni irra haasa'u onlaayina namni isas jira kunoo ol bahaatiti aboo Hamzaanii faradda bakka kana dhalaan akkami kana salaatti ragaan kee maali askan nijaanii wajji haasa'u malee akka nama injifatameetti onlaayina kana gubbaa nuu hidhaa nuu maarree ta'a jaanii booyuu miti asitti qabanii udaan irraa buusu yoo beekumsa wajji haasa'anii udaan irraa buusan namni nuuf irraa jala hafa yoo ammoo akka gartee Ibnu Hasan sanfatti tortoraa maarree isin jenna namni waggaa waliin haasa'u adaba afaanii qabaachaa waliin haasa'u si galee amantii ragaa waliif fidachaa namni si jala jiru kun horii miti si dhageeffata si galee horii miti si dhageeffata waan sirraa fudhatu qaba so zamana bara kumala jaarraa 20 takkaffaa keessatti namni achi deebi'ee yaaduun hin barbaachisu jara keenya Hamzaa yoo balleessee jira ulamaa'ii sheekotiin warri isaa wajjin wanni godhuu danda'u as koottaan wajji haasawa kan garma kalaas dibeeta namni keenya baruu danda'u arraba Hamzaa Sheejaa bira awwaala maasi gaafadhu mee gurmeessaa kiyya takkanaa obsiyaatillee gaafii kana naa deebista Ustaaz Hamzaa takka kasi gaafadhu addunyaa kanarratti ilmi namaa wooma lama hordofame qaceelfama lama jala deema qaceelfamni tokkoffaan kanuma rabbi rasuulaati yaa bakka muslimaa akka jala deemnu kaan ammoo heera namni tolfate lamaan kana keessatti mirga namaa waan ja'anii fi mirguma dhaloota rabbiin si uume san keessaa mirgi jira mirgi namaa kunis kanuma dhalootaan nu kenname sani heerri namni tolfatee sanuma irratti hundaa'etti dalagamaa bara sanuma irra hundaa'etti tolfama akkan ayyee gaafa namni tokko beekumsaan qabajee beekumsi isaa wallaalaas yoo ta'e namni tokko waa dubbate maaliin qajeelfama wahuma inni dhufeen saniin qajeelfama wah beekumsarra qabaannaan beekumsaan qajeelchuudha beekumsaan deebisan kabalaan deebisan hanganama akkanaa mire amma Hamzaan irra xiqqaa namoota waa'ee karaa diin islaamii kanarraa namoota irra xiqqoo jeetiin laalan Hamzaa Hashim Hamzaa Ibrahim jee Hashimii miti yaa Hashim wanni keessan naqin sadarkaa keessa deemu duuba inni kun irraan tanaa gabbahee nam tokko irratti sheekanii fi ulamaa takka majlisa biyya sanii itti xiyyeeffatee waan dubbate yoo qabaate ani beeku yoo inni waan itti xiyyeeffatee dubbate jiraate tokko isaanilleen gama heera namaatiin heera biyya saniitiin daangeessanii firraa qabuu ni danda'ani yoo namarratti xiyyeeffate yoo shanyii namarratti xiyyeeffate
sani ala beekumsa waan kana sirreessuudha moo namni kun akkana ta'uu qaba ilmi namaa dubbachuun qabu yoo dubbatellee wallaala inni gabbaase san beekumsa jijjiiranii biyya bachiisu Hamza jala barreessuudha yoo wallaala ta'utti agarsiisuudha akkas biyyi nama jala deemtu qabdii fi inje tokko heera biyya jala deemti khara diinaatiin ulamaa qabna majlisa qabna roguma san irraa namni khara sanii wanni dhufe hundinuu surrooyti duuba kan jala deemnu Hamza miti warri jala deemnu santu beekumsaan sirreessuu qaba hawaasa keenya ka miidiyaa irra waa dhageessi qaceelfama kennee fi gabbahee fatwaa irraa godhuu qaba malee hidhamuu qaba takka abaaramuun namni abaaruu ni danda'a yoo inni dogoggora dalage abaaruuf mirga qabna akkuma inni dogoggora abaaruu waan gartee waan seefi rabbi jidduu jiraate jechuun ka abaaruu gaanjiu irratti gartee nama badaadha ati wallaalaan dubbattee jennee waa jechuu ni dandeenya. Qeequu ni dandeessa akka ajaa'ibatti namni sila orkun jiru. Gaarii qeeqamuu danda'a. Tumamuu qabaa fi hidhamuu qabaa amma reefu akka dabbalaa suni waan sirriitii miti jechuu kiyya. Ulaagaan isa hiisiftu tokko kan inni dubbate takka hin jirtu. Laale damiin turaan immoo wanni niin takkataniin jedhu yoo jiraatte. I think sila dhageeffata damiin turaanii fi Hamzaa Shajjaabe sila viidiyoo san dhageeffatanii Viidiyoo anaatu isin bara ni mumburaasi meetaka wanta kan jaa yaasiin wanta kan dabbaala dhageessa wanta kan jaa manuma dabbaal kanatti Hamzaas finnee nama isaa wajji waan kananaa dura dhaabbatee irraa qabee hijiba isa godha jedhus finnee qophii guddoo goonee yoo jidduu teenyee dhageeffannee fi abbaa dhugaatii fi hijiba addunyaan dabarte maaltu gaaja bar waan miidiyaa irra dhufe miidiyuma irratti tolchanii bar akkasuma jara kee maashaallah me asirra balleessanii keeysaan tolchina jechuun hikmaa miti beeka laala Hamza waan inni jeenaa siimame qabxii afuriin siitu kan Yaasiin gaafii gaafadhee gabu Hamzaan gaafadhaan gaafadha Hamza, what's going on, bro? Alhamdulillah. Gaafis gaafadhu maalni beektaa? Ni yaadataa gaafa xiyyaan tokko Rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam arrabsuu ture waa'ee Harargee fi maal jedhanii Islaamummaa gaafa arrabsan. Xiyyaan Atlaantaa ka jiru tokko. Xiyyaa san maal godhan? Did anything happen to him? خيرهم قبوا بيتني والله وبالله سنيفو نمني opinioni كباچو كب نمني آدم والفلمو كبا ياده دبتيف بر دين إسلام ويخاو شريعة الإسلام وني دفته في المنما دكان الرائفة نما باسو دمله ديجا نما غنا كوفي غرتي سيفي في ماربي إنجرو جنريشن كذي ربي النبي محمد عليه الصلاة والسلام قرآن هنوني كمعجزة كنه قرآني مالي معجزة غرتي حاسوات معجزة غرتي وعنداتي جو كانام نمني يادام والمرياتي يادام والفلمو دندو دبيكم سا والدرا رابچو رمله akka gartee gaafa kontaakiinteetti yaaduun hin barbaachisu. Ani badiinni dalagee fi gatii badii sanii gartee itti hannuun waliin madaadu jeetii yaadaan. Haa ta'ummaa maali? Tan amma waa'ee nabii isaati yoo kan laallu tan waa'ee nabii isaati sagaleen diyyanii jirtiimi. Itti fufi ni jirta hawsa. Yoo tan waa'ee nabii isaa yoo kan laallu ta'e wafaan du'a. Amma fakkeenyaaf nabii Yuusufis توفني مسلما والحقني بالصالحين جي فلما توفيتني أنت الرقيب عليهم جي وفايتون دعاء تون شاكين كبدو هاتو مالي وفا في موتي في قتلينو يكاد ددا كبدي سدينو نمني قرآن الدبي قرآن حنا تدبرون أما تي إني متوفيك آية جوسني يا ربي سيجيسيتين سيول باسا أكجوتي كتاتي لا الوفاء في موتي في قتله كدد قبل لك آية مخنا الرخاء إني متوفيك ولا أخريك إلي آية مخنا الرخاء وصو آية أقولك آية وصو الكروني قال لي دبال جرتا دبال يدب بسوكا دبال
Dabbal yoo na dhagayse wanni ta'e qof. Ustaz hanga dabbal dhufu wanta kajoo. La wanni nin jechuu hade annex khiya. Yooni fi ya dabbal dhufe jira dabbal na dhaga'u jirta. Mutaraif khas. Ya ustaz nin jira. Yoo akkana goone bareedaa natti fakkaata. Namni Hamza Ibrahim Hamza Habashi anaatu wajji mormee khijibasaa addunyaaf mul'isa. Wallaala saatiin addunyaaf mul'isa khaja'u yoo jiraate manni keekunooti asirratti haasawa waan haasawan deebisanii beeku. Maqaa guyyaa Khamisaa bade guyyuma Khamisaa tolchanii jira. Magaalaa Khamisaa jechuudha. Kanaafuu miidiyaarra wanni kun ta'e waan taateef jecha ol baaftee namni Hamzaa wajji tartiibaan haasa'u osoon arrabsine akka jaree edaasan. Jarri edaa amma arraba malee faayidaa takka dhabe baalagee maarree jechuun malee anaa jidduu taa'u ture sii galee. Kanaaf tartiibaan namni wajji haasa'u osoo arraban goone wajji haasa'u yoo jiraate Hamzaan as jala jiraan wajji haasa'u taa jenneeni gaafannaa yoo inni eeje nama isaa wajji haasa'u kan biraa kan keessaan si dubbisuu fi kan na dubbisuus qabanneetiti sa'aa goonee fi asirratti akka dhiiraan nama lama wajji haasa'uun daqiiqaa qabnee fi. Maaliif jennaan waan guyyaa Khamisaa bade guyyuma Khamisaa tolchanii ja'an sanis galee. Kanaaf asirratti yoo amma lafaa kaatanii numarree ta'uu qaba akka waan gartee nama tumamee injifatamee oonu injifateeti nuti kunoo inumaatu mootummaatti barbaannaa jedhamuuti baakgiraawundiin agarsiifti. So akkasosoo hin taane beekumsaa deebisa. Eeyisaa fiddee dhalaan heeyidiidhaan salaatu jechuu quraanaa je'e dhagaan kami akkami namarratti gaafachuun amma waan beekumsaati beeku. Hoggaasan namni kanneen takkitti tanaanii wajjin mormanaa ol baas. Okay, koi gurmesa ustazi na fita tu tartiban fi demnete asun rakon go. Akkas yoo goone bareeda. Laalamma warrimma isa Hamzaa keekoo fadhuun ifiifuu bahara fokkotaa keessa jira. Shekaroo beefaan dhagayina. Shekaroo beechuuni nama waan isaa afaan dhufe dubbatu sii galee. Walii galee. Kanaafuu shekaroo beetti dhiisaatiiti yoo wajji haasa'uu barbaade namni isaa wajji haasa'uu barbaade qabatee ammuma ol beenaa wajji haasa'u wajji saa qabnee fi poostara guyyaa san ni jirta yaa poostara laxxaftee fi guyyaa san tartiibaa waliin haasa'anii itti agarsiisu hanga ilmaan jaa sagaleetti yoo na dhageessan fixadde galatooma. Fayyaa ta'e ulfaadhu gurmeessa yoo dandeettii qabaattee fitti amantummaa qabaattee beellama san kabajjee sirnaa fi sirnaata duraa fi duuba dubbii hunda eegdee gaafii gaafatamte Hamza irraa si dhuftuu fi tamana keessaa si qaatu hunda ragaa qabatama wajjin deebisu akkasuma immoo ifii keetii Hamza tartiibaan waan inni ammaan dura godhe irratti haa ta'u waan tarbii kalee sanaa ta'u tarii immoo gaafuma wanta kallee akkasiin gara ta'e fi gaafattu haa ta'u gaafadhee ragaa irraa fuudhuu hin danda'a gaafatamee ragaa kanullee hin danda'a Hamza wajjin wal duraa fi wal duubaan haasa'uu hin danda'a amantaa yoo qabaatte ana ji'i sifi isa qofa kan qophii qabee beeksisa hojjetaa. Ani waa takkara. Koi ana ji'i koi seeqanneetiin achi booda fudhata yaa seeqanneetiin achi booda yoo sirna godhu mallee sirnaa jira sagantaa jira tartiibaa jira naamusaa jira waan hundaa jira seeraa jira wal falmii beekta. Yoo gaafii gaafatamte ragaa wajjin deebisu ififillee gaafattee sirriitti dhageeffattee wajjin xumuruu dandeesse ana ji'i suuraa keetii fi suuraa isaa wajjin sagantaa wantoota laadha dubbannu wajjin beeksaniin godhaa yoo wantaan gamman si'ame kana keessatti qophooytee dhaabbachuu hin dandeenye ammuma keessaa ibbaasi nama ana jehuun bakka ta'e buusee isaa wajjin qabaaf. Gaafii keenya deebis dandeessa moo dandeessu? Yaa waan takkitti hadiisa waan takkitti heedii irratti sanirratti wajjiniin falmaa. Waan takkitti no waan takka fardu son taane gaafiilee Hamzaa irraa sii kaan hundumaaf deebisu atis atillee ammoo gaafachuu yaa. Bal'inatti jechuun guututti. Yaa bal'inatti tootaalii walumaa galatti wati kaati turtii isaa takka sa'a lama waliin haasoftan keessatti mata duree hedduu irratti hadiisaas quraanaas waan eediitis waan kaabaatis yaani bakkuma barbaadan seentanii bahuu dandeessan waan inni si gaafa eediitis. I think gurmeessa send your best qabee qabdan erga jabaa qabdan erga.
Yeah, Ustaz Majid. I think no, I think Hamza Ibrahim yote dage Hamza Ibrahim yote Hamza Ibrahim mti Hamza Jabiru isala kitu wale na fidi Copy da te kamata ke sagantika copy 100% Hamza Ibrahim Hamza Jabiru wale na la Hamza ke Jabir video tamalle copy ke jay basu jirtano Hamza Habashi wajin gaati fi DB saganta belama promotion dalagame namkum shankum ja khaga unda wa laki promotion min amin disi sana amma fi jamma Urmesa السلام عليكم Urmesa وعليكم السلام يا رب كل سنه انا اوقات كاكبا Urmesa سيسلاتين تكندامتني ان قامت قرار مرميته غوتو قبدا وانت دي تكب ديمته يعني استاذ حمزه وران مدرا يرو لكن كم غير دي بيه welcome شيخ يعني بدي سبته ما جرى والله الحمد لله welcome كيف بقرتي دبل ويه ما يجري يوجرت سريفين سنفهم دي فما دي فما اوكي محمد بالي نفس وروني ان usaha Hamzan belisanya Hamzan Ibrahim yang donggoran kabu wan sirri je bifasirri dibade kait nte gafi gut sini kabu gafi yani yani khiyelen bekom sa din la bationtain akuma hawasa en hawasum man to kata karaqeen aka taskiisan jari qada dhufne waroni mirgi ilmina ma mirga qabajo biyodo gudqays yitaqaysafu mirgisun haga dala dira dala debisu taka ejjira biyusun qaysatu ilmina ma mirga qabaje akamatinaso rood kharaqa ba kharar radiyam abu ilmina ma hawasu ku yalla ilmon taka dalate maati jarte kharar roofu abdujira akala teme bakasdarka itti hukmi godo itti wa dubbatu qabachu aba yaro wan gari dare dunam tokko bakasim bufatu namhum da bakabuta yaro wan hamtu dare dumo tokko bakambutu gafin sini kabwani us Hamzan be komzara bin kanne haget radu baterra tartiban dubbachu jiramo haga askaysu dufe tartiba ala sera tablumma hawasa tsabsu jidi majira tak arraisin isa sunin yo khanetan boru وان دبي كمس ريستن وان ترتيب علمنا ما رديم ابو نما رديم رجر واغرتن احالا كمس ريستن اجيسو فيتو ما ريقوني وان فوجو وان نمي براقي ساهاسو نمي مرغا علمنا ما تقول بو ما لك نمي كبكيت مفرا مرتيتو ندوسي يوم مرتيتو لم تسي بفتو لم مجرا قرات تغافتو ما سركا اني وان بليسر دابتمي ان ونن سيني جو حمزان ترتيب علمنا ما akka tartiba hawasumma akka oromotti akka islaamatti irra jira jettaniiti yaadammo lakki tartiba sun cabsee jira jettaniiti waan raasee boodatti chan definitely ni of no go na tan sirri jetina mana bifa dandeetti abu olde gaafi tana dibsa okay gaafi si dibsa na kala tomi gaafi yo atio khasirta atio لكن أنا ما أمي أنا ما أسرتنا في أمزح جابرو فالله ولي جران أنا أقول إني ملي أنا ما ورد كده كان كيسان جرا ورقم كيسان جرا همزان بديك أبا دوغورة دلقو جرا دورت مرة وخاسي هنگام ماتي نامس نسا سرني دبيسا هجينسا أقلاق نسا وانتو تدودا سفوفي نموما دانغا منتا وجينيس إنو رغو مهندو وجينو همزان نيجاتيفي دان نمغوت همي Sehingga aku mana mau orang aku mana normal atau kutu, wantonya ni guru hundisa hangkena kaba negatif kaba sini facu kaba ye namanya cajiru. Ada timo interview ini kalian saya udah senarati, interview ini kalian saya udah senarati. Inu mau himan tiba namu kaba majelisani serap ya cuk kaba ye nama aman wani kasih nama mana. Ati magaru kata kapteti, hasil ni saya seri damo seri miti kaja uka kapteti kapte seri miti. Dewi kita garu mal gua jadi saya matu makan ke. Warraisa hidu warraisa serap de sana mo gamu to korakana wa balfu fakat okay hasoni sa sirri miti kajo mo yani kan ke kaisa san tinga mata fakat warraisa hidu warraisa jeso badin sa cigese imbal okay an wani tamo ilmina ma khabajana musa horte duftuf dala asdem to fakenya te dabrulaf na musu marade mujira yoni son dabre anuduras nubodas dirkamni
badiin itti muramtee du'a taatus tumamuu taatus adabamu waan barbaachisu hundaa'u badii isaa irra dhaabbatee namatti kan nu jira beektii qabu jira ilmi namaa kan isa malee tichaa miti yoo tichitaane likki jirtan yoo tichinteen ammoo gaafii xiyya naa deebuu qabdi likkuma jirra gaafii qabatee deebisee yaadni xiyyaa fiqatillee walumaa galatti waan hanqina qaba hanqina isaa kana gorsaanis haa ta'u hidhaanis haa ta'u mana murtiitti waan hundaan namsaan gorfamuu qaba xiqqoo qabbanaa'uu qaba jetti namanaani kanuma. Okay, gaafini isa kana bira dabarreetti waan reefu Hamzaan kaayisanii deebina. Beellama Hamzaan. Dabbaat. Sheshen waan dhaammadhu qabaani. Ani amma isin hunda. Gaafii sheshee deebisaa tura. Deebee jira bar gaafii sheshee bar Ahmeedatti kaasee bar kana bira kunnee jira amma sirraa uffataa. Ati bar gaafiin bar sirraa uffallaadha. Dabbaat. Gaafiin sirraa uffallaadha. Dubbiyyochi geessite. Warra akkama isin jettanii kana akka ati jettu akka gurmee isaan jiru kana yoo dubbiin ichi nama geessite yaada jula fakkaate.